شبابنا هيا إلى المعالي، هيا اصعدوا شوامق الجبال، هيا اهتفوا يا معشر الرجال، هيا اهتفوا يا معشر الرجال، قولوا لكل الناس لا نبالي، قولوا لكل الناس لا نبالي. شبابنا قد حان أن تعودوا لواحة الإيمان كي تسودوا، غدا بكم سيسعد الوجود، غدا بكم سيسعد الوجود، ويكبت المستعبد العريض، ويكبت المستعبد العريض. شبابنا لا خوف يعترينا، لا خوف والقرآن في أيدينا، قرآننا درع لنا يقينا، قرآننا درع لنا يقينا، فإن تمسكنا به هدينا، فإن تمسكنا به هدينا. شبابنا سيروا إلى الجهاد بعدة الإيمان والأساد، شبابنا سيروا إلى الجهاد بعدة الإيمان والأساد، لتوقفوا قوافل الفساد، لتوقفوا قوافل الفساد، وتنشروا الإسلام في البلاد، وتنشروا الإسلام في البلاد، وتنشر السلام في صلى الله عليك خير الأنام أشرف الخلق يا مسك الختام عليك الصلاة والسلام. Egaa kabajamtoota keenyaa sagantaan keenya kan faana obbolummaadhaa ammas sa'aa isaa eeggateetiin isin bira ga'uudhaaf nutii fi obboleewwan keenyin faanni obbolummaadhaa wal geenya jirra. Nashiidaadhaan immoo kan eegalle nashiidaa kana keessa waan hedduutu jira, waa'een quraana keessa jira, waan hedduutu keessa jira. Mee guyyaa har'aa kana immoo keessummaan keenya mata duree kan biratti nuuf haasa. Mata duree guyyaa har'aatti sun seenuun dura amma xiqqoo nashaata qabnaa nutis faxarree sagantaawwan ammaan duraa keessatti osoo hin faxariin soomanaan afaan soomaatiin akkasii dubbataa turre har'a faxarree buna dhuyinee nashaata qabna xiqqoo. Akkuma beekamu sagantaan keenya yeroo hundaa marii mata duree takka qabannee marii irratti dhiyaanna. Mariin sunis baay'ee beekamuu qabu mata dureewwan sagantaa kana irratti dhiyaatanii bakkeewwan namoonni irratti hedduu dagatanii bakkeewwan hanqina hawaasa keessa jiru waan kaafamuu qabu mata duree kana irratti kaasne inneetiin sagantaa kana irratti jechuudha. San keessa ammoo itti fayyadama yeroo irratti xiqqoo hanqina qabna fakkaata mamme. Beekamaadha. Akka aadaatti illee biyya kana keessatti yeroo fayyadamuudhaan wal qabateetiin beellama kabajuun hin jiru. Beellama kabajni immoo yeroo akkuma gubataa deemu waan hedduudha kan dhabaa deemnu. Kanaan wal qabatee immoo obboleessi kennaa Ustaaz Abdul Samad waa'ee yeroo akkamitti fayyadamna taa'ee mana himatti jedhan kana isa yeroo kenname keessatti daawwattoota keenyaaf bifa miidhagaa ta'een akkuma afaan isaarraa asiin durallee dhageenye Inshaallah. haasa miidhagaa isaatiin waa'ee yerootti wal qabatee. Ustaaz Abdul Samad sa'aatii isaanii fayyadamanii waan sa'aatii fayyadamuu irraa nu dubbatan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن شاء الله يرو لكوان مراسة كيستي واي رمضان كيستي يرو يتفيدون إلى الله حقيقة وان كان كاسو في يوم يادو تكنيكالي yeroo baay'ee wanni haasamu akkaataa yeroo maaneejitti godhamu kana garuu sun ramadaanaaf baay'ee waan nu barbaachisu natti fakkaatu. Irra caalaa wanni ramadaanaaf nu barbaachisu akkamitti yeroo nu kenname keessatti minal faa'iziina ta'uu dandeenya. Warra ramadaana kanatti itti milkaa'u ta'uu dandeenya yoo jennee ilaalu qabxiilee 5-6 wayii yaade. Tokkoffaani kabajaa yookiin ulfina ji'a kanaa sirriitti baruu qofa odoo hin ta'in hubachuu fi qalbii keessatti qalbeeffachuu fi amanuudha tokkoffaan. Ramadaanni ji'a kabajamaadha, ji'a guddaadha. Yeroo Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kennaa addaa gabroota isaatiif kennudha. Hadiisa tokko keessatti maaltu jira? Inna lirabbikum nafahaatun fi ayyaami dahrikum hadiis jedhutu jira. Fata'arraduu linafahaatihi aw kama qaal. Guyyaawwan jiran kana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yeroo inni rahmata kennaa guddaa wayii gadhiisutu jira. Yeroo san sirriitti of gadhiisatii rahmata kanaaf of qopheessaa, of kennaa. Kanaafuu nafahaa kennaa kennamu kana keessaa yeroo tokko jechuudha ji'a kennaan guddaan kennamu. Kanaaf akkasitti hubannee
sanaaf ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam namni ramadaanni bira gahee bira dhufee rabbiin hin araaraminiif maal haa ta'u jedhan ragma anfi funyaan biyyatti hamaxxanu kanaaf itti fayyadamuu qabnaa jennee azamaa isaa hubachuudha tokkoffaan. Lammaffaan immoo yoo jalqabnu xumuruudhaaf jalqabuudha. Yeroo baay'ee akkuma beekamu ramadaanni guyyoota 3-4 jalqabaa saffaa 25 saffaa meeqaa akkasii guyyaa itti aanu saffaa 15 akkasitti deemee yeroo silaa sirriitti jabaachuu qabamutti immoo namni gara duubaa itti deemaati dhufa. Kanaaf jalqabumarraa ramadaanni keessattuu gara dhumaatu irra jabaataa deema akkuma beektan. Ashra lawaakhiriitu irra jabaata. Ashra lawaakirii keessaa ta'achi dhumaatu irra jabaataa deema. Irra kabajamaa deema. Kanaaf jalqabnee yeroo hundaayyuu xumuruudhaaf hammuma himmaa jalqaba irratti nu dhufe kana itti daballee itti fufsiisnee deemuudhaaf murteessuu qabna jechuudha. Akka haguma danda'e rabbi kiyya gabbara osoo hin ta'in hanga dhumaatitti rabbi kiyya wajji jiraadha jennee amanuudha. Lammaffaan isa kana. Sadaffaan immoo hadiisa keessatti ibaadaa 3 gurguddootu ergamaa rabbiitiin dubbatama. tokkoffaan alayhi salaatu wassalaam tokkoffaan man saama ramadaana iimaanan wahtisaaban غفر له ما تقدم من ذنبه. لمفان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سدفان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. كنافو إبادة وان سجين كان رتي سرتي تشوم برباج سالة كون وان ما أسورة فيه وان إرجما ربي ترهاسا وان السلام نمني كم وجوه صوما دركما الرجالان كينيا نيد أبتا الرجالان كينيا ليلة القدر نيد فيرنا قالوا دبين قدون وعلمان إيمانا واحتسابا أجري تأمني حسابا ربكم yeroo tokko itti amanuu dhabuutu jira. Aadatan akkanumatti ruutiinni waan hojjetamu waan shaklii waan ta'eef dhaabachuun hin jira, soomuun hin jira, sadaqachuun hin jira osoo ajriittiin amanuu jechaadha. Yeroo tokko immoo ihtisaamni dhabamuu danda'a. Yookaan immoo niyyaan qalbii keenya keessatti muzaahamaa garaagaraatiin rabbi qofaaf ikhlaasaan odoo hin ta'in wantoonni xiqqoon itti seentee niyyaan keenya kun maal ta'uu danda'a? Boorawuu danda'a. Kanaafuu qulqullaahee waan sadan kanarratti wannoo gochuu barbaachisaa jechaadha. Qabxiin sadaffaan isa san obboleeyyoon kan itti dabalan. Afraffaan immoo awlawiyyaata. Ramadaanni yeroon keenya gabaabaadha. Alwaajibaat aksar min al-awqaat jedhan namoonni kenna. Hojiin nutti kenname yeroo nu kenname irra baay'ata. Kanaaf awlawiyyaata waan durfamuu qabu dursuudha. Ramadaanni ji'a kabajamaadha. Ji'a nafahaan rabbii keessa jiru. Kanaaf akkuma guyyaa kaanii ibaadaan immoo wal qixaa miti. Hunduu ibaadaa ta'us barachuulleen, hojjechuulleen, ispoortii hojjechuulleen, wakii deemuulleen, karaarraa maal kaasu wanni hunduu ibaadaadha kan itti amannaanii fi niyyaa tolfannaan. Niyyaa tolfannaan ibaadaadha jennee immoo waan immoo sadarkaa qabu sadarkaa isaa irraa gadi buusuun hin barbaachisu. Keessattuu ji'a kana keessatti. Awlawiyyaan guddaan isaa erga waajibaataati Qur'aana Ramadaana keessatti. Wanni hundi kan hojjetamu erga maali? Egaa wirdiin Qur'aanaa keenya dhumee booda. Wirdiin Qur'aanaa immoo akkuma nu Qur'aanni nu barbaachisa jenneen murteeffama jechuudha. Nama tokkoof sa'aatii 24 hunduma Qur'aana jechuudha. Kanaaf meebii Qur'aana darsii qabaachuu dandeenya. Wanni dubbisnu kitaabonni jiraachuu danda'anii kitaabota garaagaraa qara'uu dandeenya. Garaagaraa shoogolii garaagaraa hojiiwwan garaagaraatu jira. Yatiima gargaarullee kunniin hundi hin jira. Kun marti garuu maal ta'uu qaba? Awlawiyyaan ni kennamee fi waan sagantaa biraa keenyatti keessattuu shoogolii duniyaa garaagaraatti kan seenuu qabnu erga wirdii Qur'aanaa kenna waan Ramadaanaaf sirriitti galaa ta'ee nu barbaachisu xumurannee booda ta'uu qaba. Kuni dirqama awlawiyyaata waan yeroo isaa sadarkaadhaan kaa'uun jechuudha. Inni shanaffaan immoo yeroo keenya kan itti fayyadamnu du'aa'iidha. Ramadaanni ji'a du'aa'iiti. Aayaa waa'ee soomaa itti dubbatame keessatti safhaa isa dhumaarratti akkuma jiru wa'iizaa sa'alaka ibaadii inni fa'inni qariib. Wanni waa'een du'aa'ii aayaa Ramadaanaa aayaa soomaa keessatti dubbatameef ji'a du'aa'ii waan ta'eef haqiiqan
itti amannaan beeknan keessattuu immoo yeroo du'aan itti qeebalamu. Baay'eetu jira namni halkan guyyaa soomee halkan osoo dhaabbatu sujuudarra osoo jiru walakkaa halkanii tokko sadaffaa eega lama sadaffaan eega dhumee booda osoo dhaabbatu ergasii immoo leelatul qadrii waffaqamnaan haqiiqaa sirriitti itti amanee waan waggaa guutuu khayrii duniyaa fi akhiraa irratti barbaadu hundaayyuu argachuun isaa waan mamii hin qabne jecha waan humata akka shakkii hin qabne. Kanaaf haala saniin waan ji'a itti aanu keessa khayrii silaa nu lakkaa'uu nu beeknuu fi nu hin beeknellee ka fagoo jirullee kaluu jirullee akkasitti kadhannee rabbii keenya bira kaawwachuun barbaachisaadha jechuudha. Jahaffaa fi isa dhumaan immoo yeroo keenya fayyadamuuf guyyaa guyyaadhaan torban torbaniin muhaasabaa of gochuun barbaachisaadha. Dhugaa firii ramadaanni namaa kennu la'allakum tattaquunaa san naa galmaa'aa jiramoo na keessatti argamaa jiramoo akkamii jennee of laaluun barbaachisaadha. Obboleewwan keenya as jettanii itti dabalaa wallahu a'lam. Giddu galatoonni soomsama yeroo keetti fayyadamte waa'ee haalatti fayyadamu yeroollee yeroo muraasa keessatti waan hedduudha kan nu kaaste mee mana keessaa immoo wanti hin dabalamne yoo jiraatan carraa isiniif haa kennu. Khayr bismillah obboleessi kiyya Abduseen waan hedduu kaase. Especially rabbiin wantoota filee qaba waggaa keessa ji'a keessa akkasumas guyyaa keessa illee rabbiin waan filee qaba ramadaanni waan filameef qaba. Abduseen akka kaase carraa dhalle carraa kana immoo akkamitti fayyadamuu dandeenya waan jedhu bal'inaan kaasee jira. Sanirratti maal jedha namni tokko dubbatu ramadaana kana keessatti jijjiiramni narraan dhufnee yookaan osoo hin jijjiiramiin na bira kutee waan garagaraa kaasa namni akkamitti waan jedhu kana hoo kaasu maal jedha namni tokko baatii 11 guutuu haala garagaraa irratti dabarsee yoo dursee qophiin hin jirre akkamitti fayyadamuu qaba waan jedhu sagantaan hin jirre guyyaa takkatti waan haala ji'a 11 keessa darbe san dhaabuu hin danda'u namni sun jechuudha. So kana jechuun amalli baatii 11 qabatee dhufe sun al takka isa gadhiisuu dhabuu danda'a waan ta'eef so kanaaf sha'abaana keessa illee ji'oota lamaan dursanii especially qophaa'uun jechuudha. Especially Allahumma barik Rajab wa Sha'baan jedhani Rasuulullah sallallahu alaihi wasallam ji'oonni kunniin namni dursee ji'oota sanniin keessa qophaa'e gaafa ramadaana seenu I think qaamni isaallee baratee jira wantoota garaagaraa illee namni sun gabaabbatee jira jechuudha. So exercise godhee jira jechuudha. Like namni tokko fiigee yoo dirree kubbaa keessa seenu cabuu danda'a miidhamuu danda'a. So time managementiinis ta'ee itti fayyadamni ji'oota sanniin keessa goonu sun I think ramadaana tokko irratti ramadaana lama irratti sadi jedha akkasitti jijjiirama sanii karaa gabaabaadhaan haala itti fayyadamuu dandeenyu san nu gargaaruu danda'a jechuudha. Inni biraa maalidha? Wantoota ramadaana dura nu shaagalan hedduutu jira jechuudha. Wanni itti shaagalamnu dalagaa ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraatu nu shaagala yaa'u takka lama jedhee lakka'uu baadhus. Especially nuti dhaloonni generationi I think technology yookaan AI kun social media ta'uu danda'a. Wantoonni garaagaraa ni jiran wantoonni yeroo biraa yeroo keenya nurraa fudhatan jechuudha. Wantoota sila nu shaagalan irraa gabaabbachuun barbaachisaadha jechuudha. Maal jechuudha wanni ani jechuu barbaade wantoota sila I think mana keessa ta'uu danda'a dubartoota ta'uu danda'a shabaaba ta'uu danda'a namni kamuu yeroo hedduu maaltu kaasama itti fayyadama yeroo ramadaana keessa guu jedhamu namni quraana qara'uu hin dandeenye jiraatu danda'a. Namni quraana baay'ee qara'uu hin dandeenye jiraatu danda'a. Namni gariin yoo beela'u baay'ee quraana qara'uu hin danda'u fa'a ta'a. Namni wama isaa laafee wayii qabatu qaba ji'a kana keessatti jechuudha. Wama isaa laafee akkuma quraanni jirutti quraanni yaa baay'isuun akkuma jirutti ta'e namoonni maanguddoon jiraatu danda'an namoonni uzrii garaagaraa qaban jiraatu danda'ani namoonni kunniin wama isaanii laafee irratti waan san bareechuun akkuma jirutti ta'e baay'isuu irratti waan saniin shaagalamuu waan san
I think feeling isaa sense godha jechuun waan san mi'aa asaasan guyyaa takkarraa lamatti yoo deemu dhandhamaatiin I think gaafa ramadaanni gara dhumaatti deemu gaafa namni waa'ee iidaaf waan garagaraatti shaagalamu namni sun immoo I think Abduseen rakkaasee ture namni adada guyyaan dabalaan deemuun namni hirdhataa deema. Silaa ka ta'uu qabu adada guyyaan achi siqaa deemuun ibaadaa fi futunni keenya dabalaa deemuu qaba jedheen yaada. So waan nu shaagalan ammumarraa hir'isaa deemu baay'ee barbaachisaadha. Rabbiin waa laaffisu inshallah suma gabaabsa. Mashallah yaada bareeda nu kaase namni biraa. Wanni ibsullee waan jarri jedhan irra waan takkan jiru wallahi akka bareedaa fi akka gaariitti ibsanii yeroo kanatu wanni ta'e nu godheeraa laata yeroo dhumti yeroo jechuun kuni ana si yeroo ati jechuun yeroo walitti qabame jechuudha. Numa kana jechuun yeroo walitti qabame hanga guyyaan irraa bahuun hir'achaa deemna nuti kun dhumaa deemna. Yeroo guyyaan deemu kuni guyyaan darbaan jiru situ darbuu jira malee situ dhumuu jira malee. Ramadaanni carraa nuti argannee keessa jirru kuni mungkin amata dhufu jiraachuu dhabuun mala rabbiin umrii nu haa dheeressu warra umrii walumaan dheeratu rabbiin haa godhu. Carraadha akka amma obboleessi kee jedhee carraa rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaatiif walitti qabee waan jirri silaa bakka tokkotti argachuu qaban walitti qabee nuu kenneedha. Baa keessatti fayyadama guddaa argannee yookaan waan guddaa tokko gabbaafnee waan guddaa tokkoon keessaa gabbaanuudha. Akka nama illaa kaasee la'allakum tattaquun. Ramadaanni wanni dhufee fi waan tokko madrasaa kana keessaa gala baanuufi. Bakki seenne kun Ramadaana bakki jennu kun garaajii bakka itti miiccamnuu fi bakka itti tolfamnu amata keessaa bakka seennee keessatti tolfamnee baanu jechuudha. Bakka chaarjii amataa itti guuttannu. Yoo yeroo kanatti hin fayyadamin dheengedduma haleessa moo dheengadda aljazeeraa sun dhaggeeffadhuuti viidiyoon ati dhaggeeffachuu jirtu kun ofiinsitti dhufe moo barbaaddee dhuftee naan jette. Sagantaa dhiyeessite tokko sagantaa san maqaa sanatti irraanfadhe. Yeroo sanii waa of yaade. Viidiyoo kamin xiyyeeffadhee dhaggeeffachuu jira. Haajomee barbaadee dhaggeeffachuu jira. Fakkeenyaaf TikTokii ni banna. Eega yeroo galgalaa banne yookaan guyyaa banne numa dabarfanna waan dhaggeeffachuu baanes hin qabnu waan dhaggeeffannee gaddes hin qabnu. Waan fudhachuudhaa baanes hin qabnu. Waan fudhannee irraa gaddes hin qabnu. Waan akkanaa kana yoo ofirraa hin hir'isin yeroo keenya eeggachuu fi itti fayyadamuu hin dandeenyu. Yeroon seefii keenya yoo ittiin fayyadamuu baanne yoo ittiin waa muruu baanne ittiin muramuu jirra. Kanaaf yeroon nuti keessa jirru akkaan qaaliidha. Si'i jechuudha guyyaan kuni waan dhaggeeffachuu jirtu kana hordoftoota fi daawwattoota keenya. Anis ta'e isin viidiyoo ilaaluu jirtu sana mee filatteetii laata? Filannee ilaalaarraa nutu keessaa waan kanaan baladhee inni mata duree keenya yaadannoo keenya irratti barreeffannee hadda waan kanaan barachuu qaba jennee seennee moo silkii kana? Moo isan nutti dhufeennaan akka inni barbaade ta'uu jirra laata? Silkii kana nutu harkaa qabamoo isa harkaa nu qaba laata? Isan nuun deemu jira moo nutu isaan deemu jira? Meeshaa nuti bitanne moo meeshaa nu bitate? Ni bitamneef na fakkaata. Maaliif jennaan guyyaan keenya guutuun irra hedduun isaa kasaa ta'ee jira. Hattaa innahu hanga shariika rabbii ta'uu dhiyaatutti. Shirkii jechuun ogguu nuti waan biraatti ilaalla sujuudii fiifaatti ilaalla nuti. Rabbii wajjin yeroo nurraa saamutti hin jiru kan rabbii dhiifne yeroo balleessuu jira. Ilmoo shariika godhan jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti falammaa ta'umaa saalihan ja'ala lahu shurakaa'a. Yeroo rabbiin ilmoo gaarii kenneef shariika godhanii fi akkamiin shariika godhan ja'atiin ture dur. Yookaan qissaa nam tokkootiin se'aa ture. Yeroon ilmoo argadhuun akkam akka shariika godhuu jirru beeki. Maal yennaan ni salaatanii usuma waa ittuuti mucaan asii dhufa qalbiin kee achi qoodamuu eegala. Rabbiin ni hinaafa waan kanaan fedha. Yeroo qalbiin kee qoodame salaata salaannee fixuu dadhabnaam sirkii fuunee astaghfirullah jechuun dandeenyu sirkii fuunee waa laaluudhaaf jechuudha. Yeroon keenya haala kanaan soomana keessas yoo darbe yaa kasaaraa keenya waan nu kasaaruu jirru yeroo keenyatti haa fayyadamnu. Obboleessa kiyya aayata tokkoon eegalee eeguu jalqabaa wal asri innal insaana lafii khusr. Asriin hin kakadha jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilmi namaa hundi kasaaraa keessa jira warra ulaagaa arfan asii gaditti quraanni kaase kana guutan malee rabbitti amananii hojii gaarii hojjetanii alladhiina amanuu wa amilu saalihaati watawaasaw bilhaqqi haqa walii dhaamanii watawaasaw bisabr obsa walii dhaaman maaf kaja rabbiin amanuu fi hojii gaarii hojjechuu fi bisabrii jedduu banaa jiru laala adda fageenya abaddan abbaan fedhe karaa kana seennaan ibiddisa quunnamuu fi tumiinsaa fi shayxaana ka lubbuu isaarraa eegalee hanga alaatti walaafaan hin jiru. وتواصوا بالحق يتم دبر فتي سرق وتواصوا بالصبر الإمام جنان كراكنا تحق بربادة أوفس بربادة
yeroo irratti eeggachuun yeroo ofii itti fayyadamuun itti fayyadamuutu of barbaada warra itti fayyadamu rabbiin haa godhu siin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hedduu galatooma obboleewwan waa'ee haala itti fayyadamu yeroo irratti yaadan kaastan hedduu galatooma qabxiin kee qabxii guddaadha. Taayim maaniimentiidhaan wal qabateetiin waan hedduutu silaa ka'uu danda'a ture. Maaliif ilmi namaa jiruuf jireenya isaa guutuu keessatti taayim maaniimentiin isa barbaachisaadha. Mee nuti jechuudhaan fakkeenyaaf ganama yeroo manaa kaan yeroo kenna iskayyuu hin godhannu nuti waqtii waan hojii dhufutu yookaan immoo namoota hiriyaa nu bira dhufutu iyyuu yeroo kenna nurraa fudhata namoota sanni jiraanna jechuudha. Garuu immoo ganama gaafa hirribaa kaan yookaan immoo halkan har'aa gaafa rafnee bor ganama gaafa hirribaa kaan ganama subhii salaata irraa kaasitiin hanga magriibiidhaa yookaan hanga ishaayiidhaa iskeejuulii keessan fakkeenyaaf iskeejuulii kiyya sa'a kana hanga kana waan akkana dalaga tartiibaan yoo kaannee itti fayyadamne satisfaction inni nuu kennu hedduu guddaadha. Jijjiirama isaatu ni argina jechuudha. Kan ammoo gara jiruuf jireenya keenya guutuu keessatti yoo deebisne guyyaa tokko lama qofa osoo hin ta'in jiruuf jireenya keenya guyyaa guutuu yeroo hunda keessatti yoo deebisne gabaabbinnatti waan barbaannu milkaa'uu dandeenya jechuudha. Kana ta'uu dhabuun kenna maal nu godhe beektanii? Waan hunda irratti biizii. Taaksiidha fakkeenyaaf taaksii qabannee iddoo tokko deemuudhaaf nuti biizii taaneerra. Garuu immoo yeroo deemsisan keessatti fakkeenyaaf quraana kan kee banattee qaruu ni dandeetta. Zikrii jechaa jireenya dandeetta. Yeroo kan kee see godhataa deematta jechuudha. Taayim maaniimentiin waan hedduu irraa qaqqabu ture sila. Waan akkaan barbaachisaati yeroo itti fayyadamuuni hadiis tokko jira. Khayrul a'maali dalagaan gaggaariin dalagaan irra caaltuun dalagaa as-salaatu alaa waqtihaa jedhamamti. As-salaatu alaa waqtihaa salaanni waqtii boodaatii fi waqtii jalqabaa qabdi miti. As-salaatu alaa waqtihaa waqtii isiirratti salaatuudha. Khayriin dalagaa waan hundaa ammoo yeroo isiirratti dalaguutu khayriidha. Waan hundayyuu amala mu'minaa keessaa yeroo eeggachuun waadaa kabajuun yoo namaa wal beellamtillee waadaa kabajuun hojii irratti waan hunda irratti hojii sa'aatii eeggachuu waan jedhamu sanii inshaallah mata dureen bal'aadha. Mata dureen sagantaa kan inni rakkaasnu mata duree bal'aadha. Mata duree deeqaa 20 deeqaa 30 keessa geessanii miti sa'aatiitti fayyadamuuf garuu dhaabbanna. Yeroo illee taayim maaniimentiidha. Yeroo illee wanni irraa dubbatu jirullee waan yeroo itti fayyadamuuti waan ta'eef asirratti dhaabatuudhaaf dirqamna. Sagantaan keenya ka guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Sagantaawwan hafan kan biroo waliin hanga walitti deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. صلى الله عليك خير الأنام أشرف الخلق يا مسك الختام عليك الصلاة والسلام.